bayin sille kabaja sinkabu ada fate ani jalqaba ma yeroo seenu waan sinjede qaba dhageeffadha jarana miidiyaa ni dhugama nama maraayyuu waluma qixa godhame tasgabbaa isin martin ani sillachuu nama beeku wanti barbaannu haqa barbaanna malee eenyu jabaa eenyu laafaadhaa fi miti haa ta'u ani amma Nuraddiin waliin dubbadhamee hin dubbatina wanni isiniin jedheef akka miidiyaa hin goonuuf isiniin jedhe dhiifama wajjin Nuraddiin wayye engadda gaafa obboleettiin teena miidiyaa kanarratti maqaa kan kee kaaftee nama kana horii kiyya na nyaate jettee dubbataa ture anillee as ture haati faatee dhuftee jennaan haadha faateetiin waan jette anis hin beekaa rabbillee hin beeka haqa dubbatu barbaadu haqa dubbattatti dhugaa dubbattaan si beenna malee waan haga kunooti namni hundinuu raga sirraa dubbataa ture jechuudha annama kanaan hin beekuu jedhaa ture haati faatee maarri guyyaa haganaa sii kennaa siin jedhe ayyee hagana naa kenna haga sanbata xiqqaatti jedhe sanbata xiqqaa sani maali jetteeni Dubaayitti deebi'a jette gurra kiyyaan dhagaye. Dhageeffadhu abbaa murtii na dhageeffadhu obboleessa kiyya na dhageeffadhu ani haasaa namni haasa'ullee bakka hin qabu nama of danda'ee nama gabbaree gibira gabbaree biyya san keessa jiraatu tokko jedhe lammaffaa haadha faatee kabajasiitiif dhaqe malee ani mana tiiktookii banamee namni narra haasa'u dhaquus hin tokkoffaa ilmi namaa gaafa dhugaa namatti himu madda rakkoo ta'aa deema akkanatti fakkaatutti. Mucayyoon tun gaafa mana banatte akkaataa saniin arrabsaa turte ani waan kanne fuudhee kaampaanii kennee waan kafalame guutuu risiitii guutuu haadha faateetitti ergee yoo barbaadde nama ho'ii godhi ani nama godhee jira nama birrii san kafalee ID isaanii fuudhu mucaan dura biyya deemellee deebi'ee jira jarana namni tokko yoo namatti waa balleesse haqa namaa yoo ka fudhatu taate karaa seeraatiin gaafachuun inuma danda'ama. Yoo sunis dadhabame biyyattiin imbaasii qabdi imbaasii dhaqanii dhugaa jiru tokko lama sadii jedhanii himatan. Reesturaantiin kasaarsee fi ka jireenyi itti hadhaa'ee paablikii kanarra afaan banu. Nuraddiin maaf fagoo deemta obboleessa kiyya. Yoo an gaafii ansi gaafa dhiqo fanaa deebis an fala barbaada mala dhiifama naa guddi. An nama miidiyaatiin. Dubbii kana warri koomintii jedhe jirtanis haadha baatee na dhageeffadhaame nagala naa sayinaati. Nuraddiin na arrabsiisuu baatte ani wanni irra kaadhu tokko hin jiru. An nama of danda'ee jiraatu addeeti. Ati maal malee deemtu ana bicha naa sayi Nuraddiin. Nama kiisi faattee biyya xiyyaara yaabbatu. Ati koi mee Ada faatee situ dubbee nama akka balleessaara. Please. Ada faatee uf danda'ee jiraata jedhaa sanuyyuu namni imbaasii na himachuu danda'a maaliin na himachuu danda'a akkasiin na himachuu danda'a imbaasii maal jira imbaasii si himatan imbaasii bakka balleessitanii hattoonni warri daldalan Ada faatee imbaasii maaliif si himatti adda osoo gabbaatee seera si himadha jettee muyyattii tana qaanuunni irraa dhumate osoo lafaan martuun harbaan kamsaan jumma jimaataan sanbalati osoo jettu seerri mootummaan firii gallakkise dhumate muyyattiin hadda osoo gabbaatee ni qabatu dhageeffadhu. Ada faatee please. maal inni barbaaduu baatte afaan kee qabattee nama of danda'u jedhaa sanuyyuu deemi ati qabsoo kan keetti fuufii nama of danda'u jedhaa sanuyyuu of dandeettee duutee jirta abbaa murtii deebisu haadha faatee obsihaa. Ada faatee dubbiin harkaan balleessin. Seera maal beeka seera maal hojjetan nama waa'ee seeraa hojjetu waan seeraa ta'e. qabsoo kan keetti muddi jedhe haadha faatee an of danda'u nama of danda'ee jiraatu. Koi haadha faatee obsi abbaa murtii itti fuufi ati muutii qabadhu mee haadha faatee obsinuuf please. Jarateen rabbuma sodaadhaati yoo haqa miskiinaallee hin baafna jettani rabbi sodaadha haadha faatee asirratti hima. Naa obsi haadhati dhageeffadhu Nuraddiin.
Nuraddiin akka nama miidiyaa obsimee tasgabbaa'e obboleessa kiyyaatti iyyuu dursiti tasgabbaa'e. Gaafii si gaafadhe gabaaba. Sanbata xiqqaa Dubaayitti deebi'a. Waan taa'amuu qabu hundaa hin godha. Yookaan birrii isii ammoo hin kafalta yoo wanti kun hin taa'amnes hin jette haati faate. Tole waliin haasofnaa jedhe. Achitti anillee yaada kiyya gabaabsadhee maarree eega haati faatee dubbii kana fudhatte. Alhamdulillah maal goona jedhee itti dhiis. Sibbil bilaa ture WhatsApp narraa hin kaa'amne. Maaltu waan san waadaa dubbatte san ka miidiyaa irratti kan nuti rabbillee beeku. Haadha faatee obsi kaadhatii. Sidagayaan jiru Nuraddiin isin keessatti Obsi dhiisi bakka ati miyuutii qabadhu mee Obsi kaame, obsi meeqa. jechuun Maaltu waadaa san si oolche? Sidagayaan jiru silkiin isaa baanti ta'e waan ta'ee jira. Asaa deebi'u jechuun jedhaa jira barani lafatti Ayye ayye. ati miyuutii qabadhu Haa mee deemu. sanbata xiqqaanii dhufa jee sanumarraa eegallee gaafachuu jira. ani kun barbaadu waan miyuuti mindoom silkii Maallaqni kannitamuun kannituu dabar dubbii gabaabaa ne dhiisi no sana itti fufaa kun miyuuti isinirraa godhadhe anaaf hin badini an bar waan obsana dhabsiise jira bar itti fufu. Gurruma keetiin dhageeffadhu mee dhageeffadha kanuma dhiifama naa godha. Hin deebi'a. Sannaaf. Adeebuuti obsaan fixannee. yoo isin dubbatan ni dhagaatti kanarra yoo jiraates ni dhagaatti fufa. No, asaa deebu. Asaa deebu suuta wanta jenna. Yoo arrabaa yeroo bira oli deebina rakkoon qabu. Obsi suuta. Muniirii fi obboleessa keenya abdi wanni gaafattan waan biraan jiru maallaqni deebista moo ni goota. Okay. Dhageeffadhaa kaa Nuraddiin. Amma sirri na dhageeffadhaa. Si dhageeffadhaa dura waan si gaafadhu naa deebisa obboleessa Galatoom kiyya. gaafii ati na gaafatteef deebii sii deebisa na dhageeffadhu. Ayye namni kun waan muutii qabadha. Qidaameen dhufaa jedheen. Keessallee barreessee fi sagaleellee qabee fi akka qidaamee dhufu himee ture. Ani garuu dhimma hojiitiif dhufuu hin dandeenye. Ragaadhaafillee namoonni na beekan na beekuu danda'an. Tokkoffaa ani waan dhufuu hin dandeenyeef nama itti godhee ture. Namni sun dhaqee akka waan kana xumuru jechuudha. Sii galee? Ayye. Kana akka godhe immoo haadha faatee sagalee qabeefii jira. Naan qabne natti hin dubbanne yoo ka jettu taate sagaleen ani sii qabe isii biras jira na birallee jira. Meeshaa gaafadhe Nuraddiin. Achuma na dhaabbadhu. Achuma dhaabbadhu kan wal jala baasaa deemnate. Achuma na dhaabbadhu. Tasgabbaa'i man sootuma waliin haasofna maqaraa akka dur ol beennu sanitti. Dubbii kana erga sanbata san gaafa beellama walii qabattanii achitti deebi'anatu waan kana godha jette. Yoo wanni kunin ammoo guyyaa sanitti hin deebine taate haati faate mallaqa kana birrii mucayyoo tana sitti hin deebifta kaashii deebifta siin jette mun jenni. Deemaatii sagalee gaafa soraabbattan san banaa dhageeffadha. Kaampaaniin kun Dhageeffadhaa miti. Dhageeffadhaa miti ansi dhagaa ture Nuraddiin. Ana waliin haasa'i. Gara biraan deemi anuma waliin haasa'i. Mucayyoon tuni ana bira waa takka hin qabdu. Mallaqni ka jiru kaampaaniidha. Jiraachuu dhabuu mootu namni dhaqee cheeggachuu hin danda'a. Sii galee hardhallee borullee osoo haqa ijoollee tanaa ka barbaadan taate akkaataa saniin dhugaa jiru qulqulleessitan ture. Sii gala. Kanaafi yoo ani nyaadhe illee tokkoffaa namnuu na gaafatu baatu rabbi kana gaafatu sii galee. Ani nama ilmoo qabu obboleessa kiyya ani summii ijoollee tiyyattiin hin galu yeroo darbellee dubbadhee jira. Haati faatee osoo dhugaa jiru ittimee kallattiidhaan wanni kun hin sirraa fi nama itti godhee jira hin sirreessanii fi osoo jedhuun sa'a 24 ajandaa si ajandaa yoo na godhatta maal narraa hir'ifta ani obboleettiiti rakkoon qabu walumaa galatti mucaa ijoollee tana waraqanni asirraa'uu hayti isaaniin badinii yoo ka barbaadan taate iftoominaan dhugaa jiru dubbadha akkana godha maal godha siyaayidii akkas godha dhugaa kana dubbatuufi Nuraddiin jalqaba irraayyuu dhageeffadhu Nuraddiin. Ijoolleen tun hayti isaanii kaampaanii jira leegaaliidha viizan baheefii jira seeraan gaafachuu danda'an. Salaamu alaikum. Erawwan na gaafatan tokko jiru maal natti na gaafatan viizaa hojjetamee fi birrii kaampaanii gale akkamiin na gaafatan. Okay, maqaa kaampaanii keetiitiin dalagattee ijoolleen tun Nuraddiin. Miti maqaa kaampaanii kiyyaatiin hin dalaganne maqaa kaampaanii kiyyaa yoo taate deemtee kaampaanii kiyya kassasuu dandeetti. Seerri biyya sanii eenyuufillee qixa.
maal torban darbe gaafa haadha faatee fa waliin haasoo ta'anillee asuma ture maal jedhamaa ture yeroo isiin simattullee ufiyyuu dhageettee mucattiin isa suuraalee irraa kaasiiti waan kana hundaanu tufala godha jettee atuyyuu akkamitti eega kaampaaniin kan kee gubatee jedhe akkamitti waan kana daladda siin jettee ati faataa jira si kan ture yaa Nuuraddiin maal taate? Misunderstanding goote obboleessa kiyya kaampaanii kiyyaanii maal jechuun? Kaampaanii kiyyaanii miti. Jalqaba natti dhufanii ani kaampaaniin kiyya yeroo sanitti mucayyoon reject waan ta'eef meedikaalliisi okay baanna jalaa ta'ee ture achumaan kaampaanii kanatti geesse. Kaampaaniin sun already irraa hojjette mallaqaan kaampaanii kafalee jira. Sirraan dalagatte moo sirraan hin dalaganne mucayyoon tun? Maqaa kee irraa achi dhatte moo eessaan dhatte? Obboleessa kiyya maqaa jinniitirrallee naa dhayitu maqaa kiyyallee naa dhayitu maqaa nama kamiitinuu haa dhayitu maqaa isiitiin eega kaampaanii kanaan hojjetame kaampaanii san gaafachuu nama achi geesse san akka gaafatuuf godhuudha kallattiin furmaata. Short way. Kanaafuu falli mucayyoo tanaa maali jettaayyee? Falli mucayyoo tanaa qaamni kaampaanii kanatti abbaa murtii akka ID hojjetuuf gochuudha. Namni gaafa duraanii waan kanneen dalaga jedhee mucayyoo tanarraa mallaqa fuudhee hamma kana deemteeni jette siiti. Ati kun oti biyya hafe jette haasaa kan kee ka torban darbe raayyuu Nuuraddiin akkaattiin si beeku dhageeffadhu Nuuraddiin annam atiin akkaattiin si beeku dhageeffadhu ba. Waan dhufe hunda haqa dubbataan si beeka duratti illee ijoollee kanarratti illee dubbataa. Anuu amma haasaa kee torban darbeetiif hadhaa irra yoo laalu haasaa inni kan keetu garaagarummaa akka qabaataa argaa jira. Akkamitti tokko ta'a haasofni kiyya? Garagara ta'aa jira ammaayyuu haasofni kan kee. Maali? No, sirrii bitire sirrii dhugaa irra dhaabannee dubbanna. Maraa sirrii namatti yoo dhufte ila abbaaqa gaafa ilmi namaa karaa haqaatiin dubbatee karaan haqaa didamte kallattii ila laal kallattii barbaadeen ofirraa dha'uu ni danda'a eenyullee yoo ta'e gaafa ani haqaan isinii dubbadhu sanuu biliivin goone har'a akkamitti siiliqimsamuu danda'a gaafa sanillee abiliiviyo gaafa sanis dhageeffadhu Nuuraddiin dhageeffadhu gaafa sanillee biliifsi godhaafu dhaabbadhee namni kun nama akkasiitiin siin jedhu dhageeffadhu kana dhagaadha yoo namni kun balleesse anatu irraa kafala jedhee nama responsibility kan kee fudhadhu ammallee irra dhaabbadhee kan si dubbataa jiru yoo ila laali Nuuraddiin horiin baduu danda'a haqqi namni ilmee qabu tokko ilmee ofiitti dharaan hin galu horii dharaatiin hin galu horiin badee tokko hin jiru ani ila dhageeffadhu kana baasu obboleessa kiyya abbaaqa rabbii kee yoo sodaatte jechuudha na dhagahi horiin badee tokko hin jiru horiin badee kaampaanii gaafachuun danda'ama dirqama eenyullee kana hin beeka bar namni achi keessa jirullee ol seenee dubbachuu danda'a ammallee deemanii qaama dhimmi ilaalutti dhaqanii himatuu danda'an maal imbaasii deemuu hin danda'anii har'a tiiktookii kanarratti ana na waamtanii na waamuu baattanii ol nagara galchitanii gan nagara galchitanii maal narraa hirrifta yoo sirnaan namni isinitti himuu kunoo namarraa fudhachuu hin dandeenye. Inde haati faate akkaataa kanaan dhiyana aqonnoo hojii si godhadha. Ati maa gara haadha faatee deemte anuma waliin hin haasoftu Nuuraddiin kiyya anuma waliin haasame. Anuma waliin haasame malee achi hin deebiin osoo namni qaxxitaa dubbatu akka namni hattuu leebaa maaro waan barbaade yoo barreessitu taate cinqillaatii kiyyaan jiraadhaan. Nuuraddiin anuma waliin haasame malee dhageeffadhu tiiktookii kanarratti kallattiif mana murtii tiiktookiin jarana dhugaan dhugaadha sobni soba. Dubbadha yeesii kennameere. Abbaa murtiin Nuuraddiin waa gaafadha yeroo takka dhiifama wajjin ila Nuuraddiin obboleettiin teenya kanaaf abbaaqa dhiifama jirtu faqa kiyyanaa kennisin jechaan jirtu. Akka obboleetti warra gastii kanarra jiru malee na dhageeffadhu Nuuraddiin ati gurraan darbini obboleesso. Abbaa callisi gadi. Nuuraddiin dhageeffadhu wal dhageeffanna. Obboleettiin teenya nama gochuu danda'u sim jettanii afaan bantan tiiktookii kanarraa akkuma nama kallattii furmaataa namaaf ta'u. Obboleessoo fin dhaadessiniitti dhaabbadula haqa namaa fuutee haqa namaattu sirra jira ofirra dhaadessiniidhaati miti waraqaan galgala qabattee faarsitu maalinni uf danda'u yoo taate uf danda'ee jiraadha haqa namaa nyaatu namni uf danda'ee jiraatu. Na dhageeffadhu obboleessoo abbaa murtii wanti isin gochuu qabdan mallaqa kana muciyyoo kanarraa isatti fuudhe itti gaafatamummaa isatu qaba badus tolus
dhugaa jirtu lafoo qaba. Yookaan dhaqee haa gaafatu yookaan achi dhaqee haa gaafatu achi dhaqee ka kennachuu dandeettu maal gootisa kennatti jalqaba. Achi dhaquu hin dandeettu fuutee achi kennattee mi'a ergatti kennatte yoo badallee maqaa isaatiin bade yoo hojjetamee deebiillee maqaa isaatiin hojjetamee deebi. Itti gaafatamummaa namni qabu isa ka fuudhee kaampaanii san geesse malee abbaa biraatii miti achi hin qabinaa garan. Yoo dhoggadde Garasuu qabaa hin jiru ila obboleessa kii dhageeffadhu dheengadhallee wanni inni dubbatu adii dubbatu. Hatta ammoo haasaa jijjiire malee. Adii gaafa isin dubbatan adiin isiniin ta'u jedhu ila. Sabona bona na dagai gaafa ilmi namaa kallattii sirrii isinit dubbatu isiniin ta'uumi ani hojjechiisu dhabu maalin beeyta bonaat. Ati kallattiidha wanni namatti dubbachuu jirtu daarektii hin jiru wanni jirreef maali eenyutu ati kafiila namaaf waraqaa godhi jee biyya san keessatti si kaaye takka kan lammata hoo ummanni kun akka oromummaatti si dhufanii kaampaanii teetiin yoon goone kaampaanii biraati yoo gootu taate ati dallaala maallaqa irraa harkattu jira. Ijoollee maallaqa yookaan deebisuu yookaan godhu. Ani kaampaanii kana geessu wanni ati ittiin beektu jira. Aboo yaa dubbii laal olii qaqqabanii.